Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 12 boqonnaa sadaffaa Fluid Mechanics paartii 2 qabadee dhiyaadhee jira jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan ilaallu 3.1 Fluid Statics kan jedhu keessatti pressure in gases ni ilaalla jechuudha. Waa'ee pressure yeroo darbe kaasne irra jechuudha. Introduction isaa har'ammoo waa'ee density of fluids ni ilaalla jechuudha. Density jechuun maal jechuu akka ta'e fluid keessatti immoo density kun maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Specific gravity or relative density kan jennu kunis maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. And also about ideal gas equation, general ideal gas equation kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan viidiyoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baachuu hin dagatinaa. Caalmatti immoo deeggaruu yoo barbaaddan yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuun gahaadha. Akkasumas maateriaalota barnootaa dabalataa garaagaraa argachuu barbaaddan immoo chaanaalii telegiraama keenyaa Abdii Fiiziksii Akaadaamii gochuu ni dandeessu. Kallattumaan qabiyyee keenya har'aa haa jalqabnu. Pressure in gases dhiibbaa gaasota keessatti argamuu danda'uti jechuudha kan ilaallu jechuudha. As air particles move randomly in space, they eventually collide with the solid surfaces of any objects in that space. Egaa paartikiloonni qilleensaa yommuu socho'an randomly socho'u jechuudha. Paartikiloonni kun iddoo isaanii akkaataa garaagaraatiin wal jijjiiruudhaan socho'u jechuudha. Xumura irratti maal rukutu sarfeesii ispeesii san keessa jiru. Fakkeenya wanti soolidiin wayii yookiin immoo wanti jajjaboo wayii sarfeesii tokko keessa yookiin immoo iddoo tokko keessa jiraate gaasonni yommuu socho'an dhufanitti maal godhu jechuudha. Qaama jajjaboo kana yookiin immoo dirra jajjaboo kana itti fufiinsaan kan rukutanidha jechuudha. In each of these collisions, the particle exerts an impulsive force on the object like a tennis ball hitting a practice wall. Egaa walitti bu'iinsa kana keessatti paartikiloonni kun itti bu'iinsaan wanti jajjaboo naannoo tokko jirutti maal godhu paartikiloonni qilleensaa itti bu'u jechuudha. Walitti bu'iinsa kana keessatti paartikiloonni kun qaama itti bu'an san irratti impulsive force dalageessu jechuudha. Impulsive force jechuun humna battalaati jechuudha. Yookiin immoo humna impulsii himuu danda'u dalageessu jechuudha. Walitti bu'iinsa jira waan ta'eef jechuudha. Kunis akkuma kubbaan practice wallii yookiin immoo dhaaba shaakallii tokko yommuu itti deddeebisnu rukutu sanatti maal godha jechuudha. Itti fufiinsaan humna dalageessaa jechuudha. Maaltu paartikiliin tokko jechuudha. Bifa kanaan fakkeenya paartikiliin kun dhufee qaama jajjaboo as jiru kana paartikilii gaazii yoo ta'e inni kun ni rukutaa. Yommuu rukutu kana velocitii ittiin dhaqee rukutu qaba. Yommuu deebi'u velocitii ittiin deebi'u qaba jechuudha. However, when a huge number of particles bombard a solid surface at a constant rate, these collisions collectively exert an approximately constant force on the object. Egaa paartikiloonni kun yommuu baay'ee ta'an, when huge number of particles solid surface kan yookiin immoo dirra jajjaboo kanatti fufiinsaan yoo rukutan walitti bu'iinsi kun akka humna dhaabbataa wayiitti walitti hidhama jechuudha. Walitti bu'iinsi kun yommuu heddummatu fakkeenyaaf kallattii kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf paartikiloonni hedduun asinis dhufee kunis rukuta kunis yommuu rukutu akka iddoo tokkootti akka humna tokkootti maal gochuu dandeenya jechuudha. Fudhachuudha dandeenya jechuudha. This impulsive force egaa humni impulsive kun yookiin humni impulsawaa ta'e kun must be what we feel when we are trying to squeeze the balloon. Kanaafuu impulsive force kan jennu kuni baaloonii qilleensa qabu tokko yommuu walitti summuuguuf yaallu yookiin immoo squeeze yommuu goonu yommuu walitti qabnu humna nuyi feel goonu jechuudha. Baalooniin maal godhan nu dhiiba miti humni nu dhiibu suni what we call this impulsive force dha jechuudha. Egaa baaloonii sanarraa humni maddu kun immoo eessaa dhufe jechuudha. It raises from the weight of the gases inside of the balloon. As we blow a balloon, we add air particles to the interior of the balloon. Thus,
there are more particles inside colliding with the walls. Egaa yommuu baluunii tokko yookiin immoo afuuffee tokko yommuu afuufnu paartikiloota qilleensaa keessa baluunitti yookiin immoo afuuffeetti dabalaa yookiin galchaa jirra jechuudha. Egaa paartikiloonni kun erga afuuffee keessa galaniin booda keenyaa yookiin immoo dirra afuuffee sana gara keessatti itti fufiinsaan maal godhu jechuudha? Ni rukutu yookiin immoo itti fufiinsaan walitti bu'u jechuudha. Afuuffeen keenya fakkeenyaaf bifa kanaan yoo jiraate jechuudha. Dirooyingiin sirrii miti jechuudha. Egaa inni kun afuuffee yoo ta'e afuufnee fiixee isaa yoo hiine qilleensi as jiran kun itti fufiinsaan dirra kanatti maal godhu jechuudha? Itti bu'u jechuudha yookiin immoo collide taasisu jechuudha itti fufiinsaan. This greater collision rate results in larger outward average force on each part of the balloon's surface, causing it to expand outward. Collisioning kuni yommuu paartikiloonni qilleensaa kuni gara afuuffeetti seenaa deeman kana collisioning kuni maal ta'aa deema jechuudha? Guddatee gara humna giddu galeessa yookiin average force jennu wayitti ol guddachuudhaan afuuffeen akka babal'atuuf yookiin immoo akka bokkokuuf sababa ta'a jechuudha. In normal situations, haala baratamaa keessatti an extremely large numbers of gas particles collide each second with the surface that is in contact with the gas. Egaa paartikiloonni gaasotaa lakkoofsaan baay'ee ta'an baluunii san keessatti yookiin immoo konteenara keessa jiran sanatti sakandii tokkoon sakandii keessatti walitti bu'iinsa hedduutu gaggeeffama. Paartikiloota gaasii hedduudhaan jechuudha. Sarfeesii dirra sana yookiin immoo konteenara isaan qabatee jiru sana wajjin jechuudha. Each particle collision is impulsive. Collisioniin tokko partikilii kana maalidha? Impulsiveidha jechuudha. The forces are so small and so frequent that the force exerted by the gas on the walls of the container can be considered as a single constant force. Forcing tokkoon partikiliin tokko gaggeessu impulsiveidha jennee yookiin immoo randomlyidha jechuudha. Akkasuma forsuun kun baay'ee xiqqoodha. Irra deddeebii kan qabanidha jechuudha. So small and so frequent. Kanaafuu humni waliigalaa gaazii kanaan woolii yookiin immoo dhaaba baluunii yookiin immoo konteenarii kamiirrattuu dalagaa'u kun akka humna qeenxee tokkootti yookiin humna tokkootti ilaalamuu ni danda'a jechuudha. Ida'amni isaanii jechuudha. The summation of each impulsive forces from each particles. This force per unit contact area gives the pressure of the gas. Egaa pressure of the gas yookiin immoo dhiibbaa gaasotaa kan jennuun kun humna amma jenne kana hiruu area nuu kenname saniiti jechuudha. The force per unit contact area gives the pressure of the gas. When we consider the concept of pressure inside a gas or liquid, the air particles heating one wall in a room collectively exert an average force on the wall and therefore air pressure. Yommuu qabiyyee waa'ee dhiibbaa gaazota keessatti fi dhangala'oowwan keessatti argamu ilaallu yookiin xiinxallu, the air particles heating one wall in a room collectively exert an average force on the wall. Qilleensonni dhaaba tokko itti fufiinsaan yookiin paartikiloonni qilleensaa dhaaba tokko itti fufiinsaan rukutaa jiran yookiin ruumii tokko keessa kutaa tokko keessa kan jiraatan humna giddu galeessaa woolii san irratti yookiin immoo dhaaba san irratti gaggeessu jechuudha. Humna giddu galeessaa dalageessu jechuudha. And therefore a pressure. Humni giddu galeessaa tokko jiraate immoo pressuriitu jiraata jechuudha. Wooliin suni surface area qaba. So surface area woolii sana irratti humni giddu galeessaa dalagaa'u kuni reeshoon humna kanaa fi surface area woolii kanaa pressure yookiin immoo dhiibbaa ta'a jechuudha. However, the air particles in the center of the room are not interacting with the wall at all. Paartikiloonni qilleensaa gara gidduu ruumii jiran woolii wajjinuu yoo
walitti bu'uu baatan illee at least not for or the moment garuu yoo xiqqaate yeroo muraasaaf illee ta'u gara gidduutti kan argaman kun qilleensonni paartikiloonni qilleensaa gara gidduutti argaman suni maal hin qaban jechuudha walii wajjin kontaaktii hin qaban jechuudha yeroo muraasaaf illee ta'e fakkeenyaaf paartikiloonni naannoo kana jiran walitti hin bu'u gidduu kanarra kan jiran immoo yeroo gabaabaaf illee yoo ta'e waliidhaan maal hin taane walitti hin bu'anii jechuudha. Yet the air there is a pressure as well. Yet the air there has a pressure as well. Haa ta'u malee airiin iddoo kana jirus maal qaba jechuudha dhiibbaa ni qabaata. Kan eessa kan gidduu kanallee jiru jechuudha. Yoo walii kanallee walitti bu'uudhaa baate. If the table were placed in the center of the room, egaa teebilii wayii finnee bifa kanaan teebilii ta'e wayii yookiin immoo maasii wayii finnee gidduu ruumii kanaa osoo keenyeeti. The air particles would exert an average force. Paartikiloonni qilleensaa kun kallattii garaagaraatiin maal godhu jechuudha humna giddu galeessaa teebilii kana irratti dalageessu jechuudha. And therefore a pressure on the top, bottom and the sides of the table. Akkasuma saayidiiwwan teebilii kana kallattii garaagaraatiin kallattii on top gubbaarraan pireesharii irratti dalageessu gaasonni kun jechuudha teebilii kana irratti bottom gara gadiitiin pireesharii irratti dalageessu sides cinaa lamaaniin pireesharii yookiin dhiibbaa irratti dalageessu jechuudha. Thus air has a pressure whether or not a solid object is present. Egaa kun maal nutti agarsiisa? Qilleensi yoo solid objectiin jiraates jiraachuus baate maal qaba jechuudha? Dhiibbaa qaba jechuudha. Solid objectiin kun dhufee iddoo kana taa'e malee yeroo hunda dhiibbaan kun garuu maal ture? Asuma ture jechuudha. The actual pressure at a given position is called the absolute pressure. Pressuriin yookiin immoo dhiibbaan qabatamaan yookiin immoo dhiibbaan inni sirriin iddoo nuu kenname tokko absolute pressure jedhama jechuudha. Yookiin immoo dhiibbaa isa sirrii jedhama jechuudha. It is measured relative to absolute vacuum, which means absolute zero pressure. Absolute pressure kan jennuun kuni maalirraa ka'uudhaan safarama jechuudha? Absolute vacuum irraa. Absolute vacuum jechuun absolute zero pressure. Bakka pressure homtuu hin jirretti atmospheerinis bakka hin jirretti kan safaramu absolute pressure jennaan jechuudha. That is actual pressure. Most pressure measuring devices meeshaaleen pressure yookiin immoo dhiibbaa safaran hedduun isaanii garuu are calibrated to read zero in the atmosphere. Kan hojjetaman yookiin immoo kan qindaa'an dhiibbaa atmospheerii jalatti zero akka dubbisanitti hojjetamanii jechuudha. And so they indicate the difference between the absolute pressure and the local atmospheric pressure. So meeshaaleen kunniin dhiibbaa atmosfeerii hir'isuudhaan dubbisa keenya kan nutti agarsiisan waan ta'eef kan isaan nutti agarsiisan yookiin immoo kan isaan nuu safaran garaagarummaa absolute pressure fi local atmospheric pressure gidduu jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf baaroomeetirri keenya 1.5 atmosfeerii nutti agarsiisa yoo ta'e pressuriin waliigalaa naannoo san jiru naannoo 2.5 absolute pressure ta'a jechuudha. 2.5 atmosphere absolute pressure ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. So meeshaaleen garaagaraa dhiibbaa atmosfeerii kana dagachuudhaan nu dubbisu jechuudha. Absolute pressure isaanii yoo argachuu barbaanne dhiibbaa atmosfeerii ida'uu lakkoofsa arganne sanaatiin keenya jechuudha. Bal'inaan ilaalatii deemna. This difference is called the gauge pressure. Egaa garaagarummaa maalii nu ibsu jenneera meeshaaleen kun? The difference between absolute pressure and the local atmospheric pressure idha. This is called gauge pressure. P gauge jennee bakka buusna jechuudha. Gauge pressure can be positive or negative.
Gauge pressure kan jennu kun positiivas ta'uu danda'a, negatiivas ta'uu danda'a. But pressures below atmospheric pressure is sometimes called vacuum pressures. Egaa gauge pressurein kun positiivas negatiivas ta'uu danda'a. Garuu yeroo baay'ee dhiibbawwan dhiibbaa atmosferiitii gadi ta'an yeroo baay'ee vacuum pressure jedhamu jechuudha. Vacuum pressures jedhamu jechuudha. Dhiibbawwan vacuum jedhamu jechuudha. Are measured by vacuum gauges. Meeshaaleen vacuum pressure yookiin pressureota dhiibbaa atmosferiitii gadi ta'an safaruuf nu gargaaran kun vacuum gauges jennaan. That indicates the difference between the atmospheric pressure and the absolute pressure jechuudha. Gauge pressures kan jennuun kun immoo garaagarummaa atmospheric pressure fi absolute pressure gidduu jiru nutti agarsiisa jechuudha. Egaa vacuum pressure kan jennuun dhiibbaa atmosferiitii gadi ta'edha jechuudha. Below the atmospheric pressure. Vacuum pressure jennaan jechuudha. Meeshaa isaanitti safaruu vacuum gauge jennaan jechuudha. Kana jechuun positiiviin gauge pressure yoo jedhame negatiiviin immoo vacuum pressure jedhama jechuudha. Absolute gauge and vacuum pressures are related to each other by the following formula. Gauge pressure equals absolute pressure minus atmospheric pressure. Absolute pressure kan jennuun 0 irraa kaanee kan safaru jechuudha. 0 irraa kaanee kan safaru yookiin immoo absolute 0 atmosphere irraa kaanee kan safarudha jechuudha. Kanaafuu gauge kan jennu kun garaagarummaa absolute fi atmosphere gidduu jiru kan nutti agarsiisa jechuudha. Vacuum pressure equals atmospheric pressure minus absolute pressure. Egaa sababni kana ta'eef vacuum pressure jechuun negatiividha jenneera jechuudha. Negatiividha. Egaa diyaagiraamiitiin hunda isaanii kana gaditti ni ilaalla jechuudha. Negatiivii waan ta'eef formulaan kun isa kana ta'a jechuudha. Diyaagiraamii kana bira yommuu dhuftan atmospheric pressurein hamma iddoo kanaatti jira kun. Asii ka'ee kutaa lamaaniifuu jechuudha. Atmospheric pressurein gidduu kana keessa jira. Kun hamma iddoo kanaatti jira jechuudha. Isa kanaafis atmospheric pressurein hamma iddoo kanaatti jira jechuudha. Kuni waan atmosferiidha jechuudha. Yookiin immoo 101.3 kilopascal kan jenne sana jechuudha. Iddoon kuni atmosferii meeqa nuu safaraa jira? Waan atmosferii nuu safaraa jira jechuudha. Inni kunis akkasuma waan atmosferii nuu safaraa jira jechuudha. Okay. Meeshaan ta'e wayii yookiin immoo geejiin ta'e wayii pireesharii asii jiru kana qofa yoo nu gaafate pireesharii isaa qabee jiru asii ol qofa kan jiru karaa jijjiirraa ilaallu pireesharii asii ol jiru kana qofa eenyu olitti kan jiru jechuudha. Atmospheric pressure da ol qofa kan jiru kana olitti kan jiru jechuudha. Kana olitti kan jiru asii gadi kan jiru atmospheric pressure jenneera. Asii ol kan jiru immoo gauge pressure jennaani jechuudha. Gauge pressure jennaan. Kanaafuu absolute pressure argachuu barbaanne inni guddaan kun immoo absolute pressure dha jechuudha. Absolute pressure in keessan yeroo san maal ta'a? Absolute pressure equals to ammasitti meeqa qabna? P atmospheric pressure P ATM plus P gauge ta'a jechuudha. Gauge pressure dha. Lama maaliif asitti gaugein keenya positive jechuudha. Eenyu oli jechuudha. Peejiin positive jechuun dhiibban jiru dhiibba atmosferiitii olii jechuudha. Gaugein positive jechuudha. Gaugein immoo negative jechuun yookiin immoo vacuum pressure kan jennuun immoo dhiibban jiru dhiibba atmosferiitii gadi. Dhiibban atmosferii eessa gaa jennee as gaa jenneerra kunoo tuqaa kana gaa jenneerra jechuudha. Vacuum pressure immoo dhiibba atmosferiitii gadi. Kallattiin isaa faalladha jechuudha. Kanaafuu absolute pressure in keessan keezii lammaffaatiin kuni kan keezii kamiiti jechuudha. Kuni kan keezii tokkoffaa jechuudha. Keez 1 keezii isa kanaaf laalla jechuudha jalqabatti. Keezii isa kanaaf immoo keezii isa kanaaf naannoo kanatti ilaallu
absolute pressure keessan maal ta'a jechuudha? Absolute pressure inni kun meeqadha? Absolute pressure keessan amma sidaama jara lamaanii ta'a jechuudha. Garuu inni kun negatiividha. Inni kun negatiividha. Maaliif? Dhiibbaa atmosfeeriitii gadi waan ta'eef jechuudha. So P atmosphere minus P vacuum ta'a jechuudha. P vacuum ta'a yookiin immoo vacuum pressure ta'a jechuudha. Yookiin immoo vacuum pressure atmospheric pressure minus absolute pressure minus atmospheric pressure ta'a jechuudha. Maaltu vacuum pressure jechuudha. Bifa kanaan ibsuudhaa dandeessu jechuudha. Egaa inni kun positive gauge pressure kan jedhamu. Vacuum pressure kun yeroo gauge pressure positive ta'u pressure jiru dhiibbaa atmosfeeriitii olii kanaa ol kan jirudha. Positiveidha jenneerra jechuudha. Vacuum pressure immoo dhiibbaan jiru gadiidha. Amma lakkoofsotaan kaa'uu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoon kun 1 atmosfeerii yoo ta'e iddoon kun immoo 0.7 atmosfeerii ta'a jechuudha. Bifa kanaan. Inni kun immoo iddoon kun 1 atmosfeerii yoo ta'e 1 atmosfeerii yoo ta'e iddoon kun immoo tarii 1.7 atmosfeerii ta'a jechuudha. Kanaafuu 1.7 kun kan walii galaati jechuudha. Geejiin keenya 0.7 ta'a jechuudha. Isheen kunis ammasitti iddoon kun 0.7 yoo ta'e atmosfeerii 1 yoo ta'e 0.3 suni maal taati jechuudha? Vacuum pressure keenya taati jechuudha. Bifa kanaan ibsuudha dandeenya. Like other pressure gauge, the gauge used to measure the air pressure in automobile tires is the gauge pressure. Egaa gommaawwan konkolaataa garaagaraa keessatti pressure kan itti dubbisnu gauge pressure dha yookiin immoo geejitiin safaruu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? The common reading of 32 pounds per square inch indicates a pressure of 32 pounds per square inch above the atmospheric pressure. Egaa geejiin keessan fakkeenyaaf gommaatirraa yommuu dubbistan 32 pounds per square inch isinitti agarsiise dhiibbaan jiru dhiibbaa atmosfeerii irra ammam caala nuun jechaa jira 32 pounds per square inch ta'uu nutti agarsiisa. Dhiibbaa atmosfeerii meeqan caala jedhetti 32.0 pounds per square inch ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. At location where the atmospheric pressure is 14.3 pounds per square inch, for example, the absolute pressure in the tires fakkeenyaaf naannoo dhiibbaan atmosfeerii 14.3 pounds per square inch ta'etti absolute pressure in gommaa kana meeqa ta'a jechuudha. Egaa absolute pressure maal jennee irratti yommuu jennu gauge pressure plus atmospheric pressure ta'a jenneerra. Kuni maal ta'a jechuudha? Absolute pressure. So gauge pressure in 32 meeshaa keenyatu nu dubbise plus atmospheric pressure in 14.3 ida'am jara kana lamaanii absolute pressure nu kenna. It will be 46.3 pounds per square inch ta'a. Mee fakkeenya ilaallu example 3.4. A vacuum gauge connected to a chamber reaches 5.8 pounds per square inch at a location where the atmospheric pressure is 14.5 pounds per square inch. Determine the absolute pressure in the chamber. Egaa chamberii tokkotti geejiin yookiin immoo safartuun dhiibbaa hammamii dubbise 5.8 pounds per square inch dubbise tokko naannoo dhiibbaan atmosfeerii 14.5 pounds per square inch ta'etti yoo argame absolute pressure chamberii kana keessa jiru barbaadinuu jedhe jechuudha. So
Kana kennamoota keenyarraa salphaatti barbaaduudhaan ni dandeenya jechuudha. Mee kennamoota keenya adda baafannu jalqaba irratti. Kennamoota keenya adda baafannu given maaltu nu kenname jalqaba irratti? Vacuum pressure P vac equals to vacuum pressure is 5.8 pounds per square inch. Local atmospheric pressure is atmospheric pressure in naannoo sana ammoo meeqatu nu kennameera? 14.5 pounds per square inch tu nu kennameera jechuudha. The required one is absolute pressure. Absolute pressure. Egaa akkaataa sila diyaagiraamii keenya kaasnee keenya yoo ilaalle bifa kanaan qopheeffannuuti. Atmospheric pressure hamma iddoo kanatti yoo jiraate vacuum pressure keessan immoo egaa negatiiva jechuudha. Inni kun asii gadee yoo ta'e asii gadee hamma iddoo kanatti jira jechuudha. Hamma asii gadee atmospheric pressure dha gadi jenneerra. Inni kun asii olee meeqadha? 14.5 dha jenneerra. 14.5 dha jenneerra. Inni kun immoo 5.8 yookiin immoo negatiiv dha jenneerra jechuudha. Negatiiv 5.8 maal? Negatiiv dha inni kun. Inni kun negatiiv dha jechuudha gama biraati. So gama solution keenyatti yemmuu deemnu solution absolute pressure equals the absolute pressure kan jennuun isa kam taare amma isa kana ta'a jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. Lakkoofsa isa kana ta'a. Lakkoofsi inni kun lakkoofsa asii amma asitti jiru kan isa guddaa atmosferii kan hir'isuu 5.8 kana ta'a jechuudha. Which is equals to PATM atmospheric pressure minus P vac ta'a jechuudha. Immoo vacuum pressure ta'a jechuudha. Lakkoofsota qabnu bakka buusudha. 4.5 psi minus 5.8 psi pounds per square inch. Isaan kana lamaan immoo wal irraa hir'istan absolute pressure in keessan meeqa ta'a jechuudha? It is about 8.7 psi. Bifa kanaan absolute pressure keenya safarachuudha dandeenya jechuudha. The other is example 3.5. The absolute pressure in water at depth of 8 meters is read to be 175 kilopascal. Dhibban walii gala yookiin immoo sirrii bishaan gadi fageenya 8 meetira qabu tokko meeqa dubbisa jedha? 1,175 kilopascalii dubbisa. Yoo kana ta'e A determine the local atmospheric pressure. Dhibba atmosferii naannoo kanaa barbaadi. B the absolute pressure at depth of 8 meters in a liquid whose specific gravity is 0.78 at the same location. Dhiibbaa sirrii yookiin dhiibbaa waliigalaa dhangala'oo specific gravity yookiin immoo relative density 0.87 qabu naannoodhuma wal fakkaataatti gadi fageenyi isaa meeqa kan ta'e 8 meetira yookiin 8 meetira kan ta'e barbaadi nuun jedha jechuudha. Egaa isa kanas salphaatti barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanas maalirraa kaana mee kennamoota keenya adda haa baafannu kennamoota keenya irraa haa kaa'nu. Egaa furmaata taasise nuti solution A irraa haa kaa'nu. A maal jedheen nu gaafate? Local atmospheric pressure nu gaafate jechuudha. Local atmospheric pressure nu gaafate.
Egaa A'tiif kennamoonni keenya maali? Given data A furuudhaaf given data nuu kennaman depth of water is 8 meter. Egaa waa kana gara fuulduraatti bal'inaan ilaalla jechuudha. Is H is equals to 8 meter depth of water asii gadee jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan tokko waan ta'e wayii keessa bifa kanaan yoo jiraate kuni liikiidii keenya yoo ta'e kuni liikiidii keenya osoo ta'eeti egaa deebziin liikiidii kana gadi fageenyi isaa H jennaanii jechuudha. H jennaanii jechuudha. H'n 8 meetira nuu kenna. Absolute pressure meeqatu nuu kenname? P abs. Absolute pressure 175 kilopascal. 175 kilopascal. Pascality meeqan kaa'uu dandeenya isa kana? About 17500 pascalitiin kaa'uu dandeenya. Acceleration due to gravity is beekamaadha. Meeqatu nuu kenname acceleration due to gravity? About 9.8 meters per second square. Egaa isaan kana fayyadamneet A'tiif maal goone jechuudha? Furmaata barbaanna yookiin immoo local atmospheric pressure naannoo kanaa barbaanna jechuudha. Formulaa keenya irraa maal jenneerra? Formula keenya irraa maal jenneerra? P absolute or absolute pressure equals atmospheric pressure PATM plus P gauge jenneerra jechuudha. P gauge jenneerra jechuudha. Absolute pressure qabna amma. Kan nuyi barbaadaa jirru eenyudha? Atmospheric pressure dha jechuudha. Atmospheric pressure naannoo sanaa barbaadaa jirra jechuudha. Egaa gara fuulduratti bal'inaan ilaalla. P gauge kan jennuun kuni but jenneet iddoo kanatti but PG or P gauge is equals to the pressure in the liquid. Kan liquid kana keessa jiru. Kunis maal ta'a jechuudha? Rho GH. Isa kanaan barbaadama. Kana waa'ee kana bal'inaan gara fuulduratti sirriitti ilaalla. Rho GH ta'a jechuudha. So jalqaba irratti gauge pressure keenya kana arga. Rhoon kuni asitti kennama keenyatti dabalachuu dandeenya. Liquid of water dha jechuudha. Liquidiin keenya water dha waan ta'eef kun water jedhee nu kenne is about 1000 kgs per meter cubed dha jechuudha. Kgs per meter cubed. So 1000 kgs per meter cubed times 9.8 meters per second squared times the depth of the water is 8 meters. This will be the gauge pressure. Gauge pressure keenya nu ta'a jechuudha. Isa kana yommuu baasitan meeqadha argattu? About 78,400 pascal arganna jechuudha. Gauge pressure keenya maal gooneerra jechuudha? Argannee jirra jechuudha. Egaa formulaa keenya irraa absolute pressure equals atmospheric pressure plus gauge pressure kan jedhu kanarraa maal argachuu dandeenya? Kan nuyi barbaadaa jirru atmospheric pressure dha waan ta'eef PATM or atmospheric pressure will be absolute pressure minus gauge pressure ta'a jechuudha. Gauge pressure keenya rho GH dha jenneerra jechuudha. So local atmospheric pressure will be absolute pressure meeqatu nuu kenname? 175,000 pascal minus kan nu shallaqni arganne meeqadha? 78,400 pascal dha jechuudha. Egaa isaan kana lamaan immoo walirraa hir'isnu meeqa arganne jechuudha? Duwwaarra duwwaan duwwaarra duwwaan duwwaa 10 irraa 4 6 14 irraa 8 6 16 irraa 7 9. Kanaafuu naannoo
96,600 paaskalii ta'a. Kun maal jira? Atmospheric local atmospheric pressure keenya ta'a jechuudha. Kana kiloo paaskaliitiin yommuu barreessinu is about 96.6 kilo paaskalii ta'a jechuudha. Egaa kun local atmospheric pressure argannee jirra jechuudha. B irratti maalidha kan nu gaafatu? Absolute pressure in a liquid with specific gravity of 0.78. B irratti kan nu gaafatamne B maalidha kan nu gaafatamne? Absolute pressure PABC absolute pressure in a liquid with SG or specific gravity or relative density of 0.78. Ega condition kanaaf given nu kennaman adda baafachuu dandeenya jechuudha. Our given data are for this condition SG relative density 0.78, H depth of a liquid is the same with the depth of water 8 meter, and atmospheric pressure is the same location itti nuun jedhe waan ta'eef atmospheric pressure is 96.6 kilo pascal. Isa kanatu nuun kenname. Gara furmaataatti yommuu deemnu solution absolute pressure maaliin nu argama? Formulaan keenya maal jedha? Atmospheric pressure plus gauge pressure jenneerra jechuudha. Amma ka gauge pressure keenya asitti gauge PG or gauge pressure is equals to rho of liquid, density of the given liquid times gravity times depth of the liquid. Isa kanan arganna jechuudha. Ammas density of liquid hin beeknu jechuudha. Density of liquid equals, but rho of liquid or density of liquid equals SG times density of water. Density of water is akka kennamatti iddoo kanatti kaa'uu dandeenya jechuudha. Then SG keenya meeqa ture? SG rho L is equals to 0.78 times 1000 kg per meter cube ta'a jechuudha. Rho L yookiin immoo density liquid kana meeqa ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Is about 780 kg per meter cube ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu PG yookiin immoo gauge pressure keessan maal ta'a jechuudha re rho of liquid or density of liquid G times H dha jechuudha. So P gauge kan jennu yookiin immoo PG kan jenne suni rho of liquidin 780 kilograms per meter cubed times 9.8 meters per second squared times 8 meters dha jechuudha. So PG will be isaan kana lamanii mooliin baay'isnu naannoo paaskaalii 6.1 arganna jechuudha. 6.1 paaskaalii ta'a jechuudha. Isa kana kiloo paaskaaliitiin yommuu keenyu will be about 61.1 kiloo paaskaalii ta'a jechuudha. Kanaan booda absolute pressure keenya barbaaduu dandeenya jechuudha. So P absolute equals atmospheric pressure plus gauge pressure or pressure of the given liquid. Egaa atmospheric pressure keenya irratti barbaanne irraa jechuudha. Naannoo 96.6 kilo pascality jechuudha. Absolute pressure of the liquid in the liquid will be P atmosphere is 96.6
kilopascal plus Pg is 61.1 kilopascal. Galamaan isaanii waliin baay'isnee PABS or absolute pressure will be about 157.7 kilopascal ta'a. Bifa kanaan calculate gochuudha dandeenya jechuudha. The other is density. Density kan jennuun kun rukkina jennee kan waamnu sanadha jechuudha. Rukkina jechuun density is an important characteristic of substances. Density kan jennuun kun amala wantoota yookiin immoo amala substaansii baay'ee murteessaa isa ta'edha jechuudha. It is an important characteristic of substances. It is crucial, for example, in determining whether an object sinks or floats in fluid. Fakkeenyaaf wanti tokko ni bololi'a moo ni liqimfama kan jedhu fluidii keessatti yookiin yaa'uuwwan keessatti barbaaduudhaaf baay'ee murteessaadha densitiin jechuudha. It directly affects pressure of fluids, gas and liquids. Egaa kallattiidhaan dhiibbawwan yaa'oo maal godha jechuudha? Affect godha yookiin immoo dhiibba irratti ni taasisa jechuudha. Dhangala'oowwanii fi gaasota keessatti dhiibbaa isaan irratti maal godha? Dhiibbaa isaan dalageessan irratti gahee mataasaa kan taphatudha. Maaltu rukkinni jechuudha. Density is a much more useful physical quantity for gases. Gaasota keessatti baay'ee murteessaadha jechuudha densitiin kun. Waa'ee gaasotaa meekaaniksii gaasotaa yommuu dubbannu baay'ee murteessaa physical quantity yookiin immoo qaama safartama baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Density is represented Greek letter rho. Egaa rootiin bakka buusnaa is the mass m per unit volume v of any object. Egaa densitiin kan shallagamu by dividing the mass of an object by its volume. Hanga waan tokko qabee isaatii hiruudhaan physical quantity ni argamu density yookiin rukkina jennaan jechuudha. Egaa symbolically immoo barreessinu rho equals m by v. M'n maasii objectii sanaati. V'n immoo volume objectiiti. Rho kan jenneen kun immoo density fluid yookiin immoo wanta sanaa ta'a jechuudha. The SI unit of density is kilogram per meter cubed. Unity wal ta'an density yookiin immoo rukkina kilogram per meter cubedha. Density measures. Egaa density kan jennu kun it measures the mass of 1 cubic meter of a substance. Density jechuun salphumatti hanga wanta qabeensaa meetir kiubii tokko ta'ee safara jechuudha. Density jechuun gama biraatiin wanti qabeensaa meetir kiubii tokko ta'e tokko hangi isaa meeqaa jechuudha. Meetir kiubii tokko fudhanneet hanga isaa yommuu safarru property nu argannu yookiin immoo physical quantity nu argannu density yookiin rukkina jennaani jechuudha. Hanga qabee meetir kiubii tokko keessa jiru kan safaru rukkina jennaani jechuudha. For example, at sea level in a 0 degree Celsius, the mass of 1 meter cube of air is about 1.3 kilogram. Sirriirra galaana irratti yookiin immoo qixa sirrii galaana irratti fi temperature duwwaa degree Celsius irratti hangi qilleensaa meetir kiubii tokko 1.3 kilograama. Kanaafuu densitiin yookiin immoo rukkinni qilleensaa 1.3 kilograam per meetir kiubii jennaa jechuudha. Qixa sirrii galaana irratti fi temperature duwwaa degree Celsius kana irratti qilleensi meetir kiubiin tokko hanga hammamii qabaata? 1.3 kilograama qabaata. Kanaafuu densitiin yookiin immoo rukkinni qilleensa kana 1.3 kilograam per meetir kiubiidha jennaa jechuudha. If we had 2 meter cube of air at sea level, its mass would be 2.6 kilogram and its density is still 1.3 kgs per meter cubed. Sirrii qixa galaana irratti qilleensa meetir kiubii 2 yoo qabaanne hangi isaa 2.6 kilograama ta'a jechuudha. Density isaa ammas garuu 1.3 ta'a. Dhaabbataadha. Maaliif ratio hangaa fi volume waan ta'eef eentu rukkinni yookiin density jechuudha. The density of most gases is proportional to pressure.
Rukkinni gaazota baay'ee dhiibbaa isaanii wajjinuu hariiroo kallattii qaba jechuudha. And inversely proportional to temperature. Temperature wajjinuu garuu hariiroo faallaa qabaata jechuudha. Jechuun maal jechuudha? Densitiin yommuu dabalu dhiibban ni dabala. Dhiibban gaazotaa, waa'ee gaazotaa dubbachaa jira. Densitiin gaazotaa yommuu dabalu, temperature gaazotaa yommuu dabalu, densitiin immoo ni xiqqaata jechuudha. So the density of gases is proportional to pressure and inversely proportional to temperature. Liquids and the solids, on the other hand, are essentially incomprehensible substances, and the variation of their density with pressure is usually negligible. Garuu dhangala'oowwanii fi jajjaboowwan warreen yookiin immoo sabstaantota hin summugamneedha jechuudha. Kanaafuu densitiin isaanii dhiibbaa wajjinuu jijjiiramuu hin jiru jechuudha. Dhiibbaa wajjinuu jijjiiramuu hin jiru jechuudha. Garuu densitiin gaazotaa pireesharii wajjin ni jijjiirama, tempireechara wajjin ni jijjiirama. Kan liquid fi solidii tempireechara wajjin maal ta'uu danda'a? Jijjiiramuu danda'a. Pireesharii wajjin garuu hin jijjiiramu. Because they are incompressible substances. Walitti hin summugamani waan ta'eef jechuudha. Example 3.6. Fakkeenya 3.6 kana ilaala. Assume the following about a person. Waa'ee namicha kana ilaalaa. His mass is 80 kg hanga 80 kilograama qaba. Dimensions are 1.8 meter tall, 1.8 meetira dheerata, 0.3 meter wide, bal'inni isaa yookiin dalgeen isaa 2.3 meetira. Yabbinni isaa widzi isaa kan jennu suni 0.1 meter thick. Egaa isaan kana lamaan irraa its volume will be about 1.8 meter times 0.3 times 0.1 meters. It will be about 0.05 meters cubed. Meters cubed. What is the density of this person? Density namicha kana meeqa ta'a jedhee nu gaafata jechuudha. Egaa kanas jalqaba kennamoota keenya adda baasuudha baay'ee salphaadha jechuudha. Our given are jalqaba irratti maasii isaa nuu kenneera. Maasirraa haa kaanu. Our given data are mass of the person is 80 kilograms. Volume of the person is 0.054 meter cubed. Meter cubed. What is the density of this person? The required one is kan nuyi barbaannu maalidha jechuudha. Required density of the person. Rho of the person. Gama formaatatti yommuu seennu solution density is the ratio of the mass of the object, in our case the person, divided by its volume. Volume isaatii hiruutiin kan argannudha jechuudha kallattuma. Divided by this volume. Maasiin namtichaa 80 kiloogiraama. Qabeen isaa 2.54 meter cubed. So the density of the person will be 80 divided by 0.054 meter cubed is about 1481.5 kilograms per meter cubed. Bifa kana shallannee rukkina namticha kanaa giddu galeessaadhaan kaa'uu dandeenya jechuudha. The density of an object may help identify its composition. Egaa densitiin wanta tokko yookiin immoo qaama tokko wanta qaamni sun irraa ijaarame ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha. It can help us to identify its composition. Composition yookiin immoo wanta qaamni sun irraa ijaarame adda baasuuf nu gargaara jechuudha. The density of gold, for example, is about 2.5 times the density of iron. Fakkeenyaaf rukkinni warqee
rukkina ayiranii harka 2.5 ta'a jechuudha. Rukkina warqee harka 2.5 ta'a jechuudha. Rukkinni ayiranii immoo rukkina aluminamii harka 2.5 ta'a. Rukkinni warqee rukkina ayiranii harka 2.5 ta'a. Rukkinni ayiranii immoo rukkina aluminamii harka 2.5 ta'a jechuudha. Density also reveals something about the phase of the matter and its substructure. Densitiin gama biraatiin waa'ee faalkaa maatarii tokkoo himuu danda'a jechuudha. Wantoonni densitii baay'ee olaanaa ta'e qaban yeroo baay'ee faalkaan isaanii jajjaboodha. Giddu galeessa kan qaban dhangala'oodha. Xiqqaa kan qaban immoo gaasota jechuudha. Akkasuma substructure caasawwan isaaniillee himuu danda'a jechuudha. Densitii waan tokko yoo beekne wantoota kana yookiin tilmaamoota kana kaa'uu dandeenya. Waa'ee caasaa wanta tokko akkasuma waa'ee faalkaasaallee dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Density fayyadamne. The densities of liquids and solids are roughly comparable, consistent with the fact that their atoms are close contact. Egaa densitiin liquidii fi solidii yeroo baay'ee maalidha? Guddaadha jechuudha. Ol ka'aadha. Kunis maalirraa ka'eeti jechuudha? Atomoonni isaanii baay'ee walitti siqanii waan argamaniif jechuudha. Kan gaazotaa immoo faallaa sanaati jechuudha. Understanding density allows us to answer questions like why does oil form a film on water, or why does oil float on water? Zayitaa fi bishaan yommuu walitti maknu zayinni maaliif gubbaarra oola yookiin immoo maaliif laayerii yookiin baqqaana uuma? Akkuma argitan kun gara gadiitiin kan jiru kun bishaanii, inni immoo gara oliitiin jiru kun oiliidha yookiin immoo zayita jechuudha. If you pour oil into water or water into oil, they form layers. Egaa bishaanii fi zayita walitti makne baqqaanota garaagaraa uumuu jechuudha. Walitti makamanii jechuudha. Independently of which fluid is poured first, the layer of oil is always on top of the water. Egaa dhangala'oo barbaadan zayita yoo barbaadan bishaan dursitan yoo naqxan kan gubbaarra oolu eenyudha? Zayita jechuudha. Bishaan immoo maal ta'a? Jala oola jechuudha. Zayinni sarfeesii bishaanirra gara gubbaatiin oola jechuudha. Akkuma asirratti argitan jechuudha. This happens because the density of oil is less than the density of water. Kun kan uumameef rukkinni zayitaa rukkina bishaaniitti gadi waan ta'eef jechuudha. Inni dhangala'oon inni rukkina olaanaa qabu gara gadii ta'a. In our case, it is water. Dhangala'oon inni immoo rukkina gadaanaa qabu gubbaarra oola, float ta'a jechuudha. In our case, it is the oil. Similar phenomena occur with gases. Gaasota keessattis akkasuma. Gaasonni rukkina olaanaa qaban gara gadii yommuu oolan, gaasonni immoo rukkina xiqqaa qaban gubbaatti ol ba'u jechuudha. Helium-filled balloons accelerate upward in air while air-filled balloons accelerate slowly downward. Baluuniin yookiin immoo afuuffeen gaazii hiiliyeemiitiin guutame tokko asii olee deemaa jechuudha. Qilleensa keessa asii olee accelerate ta'a, asii olee deema. While air-filled balloons accelerate slowly downward. Garuu baluuniin yookiin afuuffeen qilleensaan guutame tokko immoo asii gadee accelerate ta'a jechuudha. Qilleensa keessa. Kan hiiliyeemiidhaan guutame baluunii fudhadhaa afuuffee jechuudha. Lachuu afuuffeedhaa tokko hiiliyeemiidhaan guutame tokko immoo qilleensaan guutame. Inni tokko ol deema, kan hiiliyeemii ol deema, kan qilleensaa immoo gadi deema. Kuni maaliif ta'e isinitti fakkaata? The mass of helium atoms is much smaller than the mass of any other molecules in the air. Hangi atamii hiiliyeemii hanga molekiilota qilleensaa hundaa gadi kan ta'edha jechuudha. Hanga molekiilota qilleensaa hundaa gadi kan ta'edha. Sababa kanaaf jechuudha. Hiiliyeemiin ol ba'a, molekiiluun immoo gadi bu'a. Eeriin immoo gadi bu'a jechuudha. Volumiin isaanii yoo wal qixa ta'edha jechuudha. Inni kuni at the same pressure and the temperature dhiibbaa wal fakkaataa fi temperature wal fakkaataa keessatti atoms and the molecules of gas have the same concentration. Molekiilonni gaazotaa hamma kuufamaa wal qixa qabaatu jechuudha. Because helium atoms have
much lower mass, their density is lower. Heliumin atomoota hangi isaanii baay'ee xixiqqaa ta'an waan qabuuf densitiin isaanii maalidha? Xiqqaadha jechuudha. Egaa volume isaanii akka walqixa fudhannetti fudhachuu qabdu jechuudha. Kan heliumis kan aeris jechuudha. The air-filled balloon must be denser than air. Ballooniin qilleensaan guutame qilleensa caalaa rukkina olaanaa qabaachuu qaba jechuudha. Sababni isaa maaliifi balloonii jira kaa the rubber with which the skin of any balloon is made is denser than the air. Rubberiin sun yookiin immoo pilaastikni balloonii suni qilleensarra densarii waan ta'eef jechuudha. We can disregard the slight compression of the gas by the balloon because even though it increases the density of the gas, the effect is the same for both the air and the helium in the balloons. Egaa waa'ee fakkeenyaaf gaasiin balloonii san keessatti afuufamee seenu suni amma ta'e kompirees ta'a summugamee seenaa innis qilleensa isa noormaalii isa alarra jiru deensar ni ta'a amma ta'e garuu heliumifis sanuma heliuminis summugamee afuufama waan ta'eef kan ballooniin heliumii qabu sunis kan nu ilaallu eenyu qofa jechuudha eerii fi balloonii waliin madaalchisne jechuudha. Ballooniin pilaastikarraa hojjetama waan ta'eef jechuudha. Egaa densitiiwwan sabistaansota koomanii ta'anii standard tempereecharii naannoo 0 degree Celsius fi pireesharii tokko irratti tokko atmosfeerii irratti sabistaanonni garagaraa nu kennamaniiru pireesharii isaanii yuunitii waaltawaa wajjinuu jechuudha. Eeriin fakkeenyaaf about 1.29 1.3 sila kan jenne sana times 10 the power of 3 aluminiyamnis nu kennameera benzin brass kitaaba keessan irra sirriitti jira ilaaltu jechuudha. Uranium 19.1 times 10 the power of 3 uraniumin warra kaan yemmuu ilaaltan amma rukkina guddaa qaba jechuudha. Garuu hundarraa wantoota asitti yookiin elementoota asitti kaa'aman keessaa rukkina guddaa kan qabu warqeedha jechuudha. 19.3 times 10 the power of 3 dha jechuudha. Isaan bal'inaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Kuni rukkina wantootaati. The other is specific gravity or what we call relative density. Egaa waa'ee density ilaalleerra amma immoo relative density yookiin immoo specific gravity kan jennuun kuni maal jechuu akka ta'e ilaalla jechuudha. Isa kanaan gama biraatiin maal jechuu ni dandeenya jechuudha. Relative density. Relative density. Ratio density wal lamaati waan ta'eef yeroo baay'ee maal jedhameetu waamama? Relative density illee jedhameetu ni waamama jechuudha. Sometimes the density of a substance is given relative to the density of well-known substance. Egaa yeroo tokko tokko densitiin wantoota tokko tokko yookaan rukkini wantoota tokko tokko rukkina beekamoo wantoota irraa yookiin immoo isaan irratti hundaa'uudhaan nuu kennamuu danda'a jechuudha. Rukkina wantoota beekamoo well-known substance like water. Then it is called the specific gravity or relative density. Specific gravity yookiin immoo relative density jennaan jechuudha. Density maal irratti hundaa'uudhaan nuu kennamu? Well-known substance baay'ee beekamaa ta'e irraa hundaa'uudhaan yookiin immoo irratti hundaa'uudhaan nuu kennamu jechuudha. Is defined as the ratio of density of substance to the density of some standard substance at a specified temperature, usually water at 4 degrees Celsius, for which the density of water at this temperature is 1000 kilograms per meter cube. Egaa specific gravity yookiin relative density kun kan shallagamu yookiin kan barbaadamu density substance tokko yookiin immoo ratio rukkina substance nuu kenname tokko fi rukkina substance beekamaa ta'e wayii standard ta'e wayiitiin temperature specified ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan bishaanii fayyadamna waan ta'eef bishaan 4 degree Celsius irratti rukkina olaanaa 1000 kilograam per meter cube kana qabaata jechuudha. Degree 4 gadittis kana gadi qabaata akkamitti ani saayinsii bal'aadha jechuudha. Viidiyoo biraatiin walitti deebi'uu dandeenya. Kana olittis temperature 4 degree Celsius kana olittis rukkina 1000 gadi kana qabaata jechuudha. So
Specific gravity is denoted by Sg, the density of substance divided by density of water. Density substance keenya density bishaanitiif hirree kan argannu kun specific gravity jedhama jechuudha. Kan bishaanis dhiisne kan waan biraatiinis ibsuu dandeenya yeroo baay'ee kan bishaanii fayyadamnu waan ta'eef jechuudha. Asitti standard substance keenya waterii fudhachaa kan jirruuf jechuudha. Kanaafuu specific gravity jechuun the ratio of the given substances density and the density of a known substance or standard substance like water. In our case, amma case keenya keessatti kitaabni kun kan fayyadamaa jiru specific gravity yookiin relative density substance isinii kenname density yookiin immoo rukkina substance isinii kenname rukkina bishaanitiin hirtanii kan argattanidha jechuudha. Note that the specific gravity of a substance is dimensionless quantity. Specific gravity yookiin relative density egaa ratio density lama waan ta'eef dimension hin qabu jechuudha. However, in SI units, the numerical value of the specific gravity of a substance is exactly equal to its density in gram per centimeter cube or kilogram per liter, or 0.001 times the density in kilogram per meter cubed. Egaa substance keenya beekama bishaan fudhanna yoo ta'e hammi numerical value hammi specific gravity lakkoofsan density unity maalitiin wal qixaxa gram per centimeter cube yookiin immoo kilogram per liter yookiin immoo 0.001 times the density in kilogram per meter cube ta'a. Sababni kun ta'eef densitiin bishaanii temperature 4 degree celsius irratti tokko kilogram per centimeter cube waan ta'eef tokko kilogram per liter waan ta'eef 1000 kilogram per meter cube waan ta'eef jechuudha. Wal qixaadha. Sg jechuun density kilogram per centimeter cube tiin isinii kenname ta'a jechuudha. Sg keessan yookiin immoo akka referensiitti rukkinni isin fayyadamte rukkina bishaanii yoo ta'e jechuudha. Great. The specific gravity of mercury at 20 degrees Celsius is about 13.6. Specific gravity mercury kan maalii wal faana wal madaalchisne jechuudha kan bishaanii faana temperature 20 degree Celsius irratti meeqadha 13 tuqaa jira. Therefore, kanaafuu its density at 20 degree Celsius temperature is 13.6 gram per centimeter cube or 13.6 kilogram per liter, which is equal to 13,600 kilogram per meter cube ta'a. Isaan kana sadanii wal qixa waan jenneef jechuudha. Egaa akkuma kan density specific gravity yookiin relative density nis wantoota beekamoo ta'anii nu kennamanii jiru jechuudha kan bishaaniiti jechuudha. Kuni reference density keenya bishaan fudhachuudhaan airiin is about 0.001, blood at 37 degrees Celsius about 1.06, ethyl alcohol about 0.8, gold about 19.3, ice about 0.9, seawater about 0.25, gas solid 0.68, mercury 13.6, bonds 1.722 SG yookiin immoo specific gravity kana qabu wantoonni kunniin jechuudha. Kitaaba keessan irratti refer gochuu dandeessu. The simplest and the best known equation in the gas phase that the relative density and the pressure of gases is the ideal gas equation. Ideal gas equation of state expressed as PV equals nRT or PV equals M by capital M RT. Egaa ideal gas equation kan jennu kuni
formula yookiin immoo hima wal qixaa baay'ee salphaa ta'e maal kan walitti firoomsudha jechuudha. Density fi pressure gaasotaa kan walitti firoomsudha jechuudha. Egaa seerri kunis kan dhufe seerota sadii walitti fiduudhaan jechuudha. Chemistry keessattis seerota kana barattaniitu jechuudha. Yeroo adda addaatti seeronni sadan kun maalidha? Seera Boyle's law. Egaa Boyle's law waa'ee maalii kaasa jechuudha? Hariiroo pressure fi volume kaasa jechuudha. Hariiroo pressure fi volume kaasa jechuudha. Eentu Boyle's law. Maal jedha Boyle's law? Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature jedha jechuudha. At constant temperature jedha jechuudha. Charles law immoo maal jedha? Waa'ee maalii kaasa jechuudha? Pressure is directly proportional to temperature at constant volume ta'a jechuudha. Volume immoo constant yoo ta'e pressure fi temperature hariiroo kallattii akka walii qabaatan kaasa jechuudha. Avogadro law immoo akkamitti kaasa jechuudha? Pressure is directly proportional to number of mole if what? At constant volume. Yoo volume constant ta'e number of mole fi pressure hariiroo kallattii qabaachuu qaba. Seerota kana sadan yommuu walitti fidnu maal arganna jechuudha? Sadan isaanii yommuu walitti fidnu pressure is proportional to NT. Isaan jala lamaan kanaaf directly proportionality waan qabu jechuudha. NT by V ta'a jechuudha. Egaa proportionality yommuu jiraate hima wal qixaatti jijjiiramuudhaaf yeroo hunda maal goona jechuudha? Constant wayitu jira jechuudha. Constantiin sunis maalidha? P equals R N T over V ta'a jechuudha. Kanaan booda V kana criss cross gooneet ishee kana arganna jechuudha. P V equals NRT kan jenne kana egaa R kan jenneen kun maalidha jechuudha? Gas constantidha jechuudha. Kuni maal nuu kenna? P equals isa kanarraa jechuudha. P equals MV M over V times R over M T arganna jechuudha. Egaa inni kun eessaa dhufee jechuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanatti yoo ilaaltan N jechuun as biratti N jechuun yookiin immoo number of mole jechuun number of mole is equals to mass over molar mass jenneerra jechuudha. Iddoo kanatti immoo amma V kana gama kanatti yoo ceesisne maal arganna jechuudha? Kunoo iddoo kanatti yoo keenya R M T over M V arganna jechuudha. M small l over capital M kun number of mole waan ta'eef jechuudha. Mass of the object or mass of the gas divided by molar mass of the gas. Kanaafuu mass divided by volume immoo maal ta'a jechuudha? Density ta'a jechuudha. Kanaafuu M over M kan jennu kana isarraa finne jechuudha. So P equals pressure of the gas equals mass of the gas divided by volume of the gas times R divided by molar mass times temperature ta'a jechuudha. Egaa kunis maal nu kenna? Recognize that M over V, mass of the gas divided by the volume of the gas, will be the density of the gas. Density gaasii akka ta'e beekamaadha jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan pressure in the gas will be density of the gas. Iddoo kana maal gochuu dandeenya jechuudha? Rho yookiin density bakka buusuu dandeenya. Times R by capital M times T ta'a jechuudha. Isa kana arganna. Where P is the absolute pressure. P nama maalidha jechuudha? Absolute pressure idha jechuudha. Absolute pressure and V is the volume of the gas and the T is the thermodynamic absolute temperature in Kelvin. Egaa asitti calculation yommuu hojjettan temperature kun Kelvin itti jijjiiramuu qaba jechuudha dirqama. And rho equals M by V is the density of the gas and R by M is the gas constant. R by M kan jennu kun
gas constant jennee waamna jechuudha. Egaa equationin kun equation baay'ee salphaa ta'e hariiroo density fi pressure gaazota gidduu jiru kan nutti mul'isudha jechuudha. The gas constant R by M is different for each gas. Egaa R by M kun gaazota hundaafuu adda addadha jechuudha. But R is the universal gas constant. R'n universal gas constant dha. Gaazii hundaafuu dhaabbataadha jechuudha. Which is 8.314 joule per mole times Kelvin dha jechuudha. And M is the molar mass. M in immoo molar mass dha. Also called molecular weight of that gas. It will be varied depending on the molar mass. Egaa maalidha jechuudha. Molar massin kuni yookiin immoo M'in kuni molar mass irratti hundaa waan ta'eef ni jijjiirama jechuudha. Kanaafuu molar massin jijjiirame jechuun R by M'nis ni jijjiirama jechuudha. R by M'nis ni jijjiirama. Inni kuni jijjiiramaadha. Inni kuni dhaabbataadha jechuudha. 8.4 jechuudha. Table isinii kaa'amaniiru jechuudha. Molar mass, gas constant and ideal gas specific heat of some substances kan hunda isaaniitu isinii kaa'amaniiru ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf molar massin air kan jennuun jechuudha. Qilleensa naannoo atmosfeerii keenyatti argamu naannoo 28.97ti. Gas constant isaa R by M isaa 0.2870. Kan hunda kan chlorine fakkeenyaaf molar massin isaa 70.905, gas constant isaa 0.11 73 dha jechuudha. Kan hunda isaanii tokko tokkoon ilaaluudha dandeessu jechuudha. Hundi isaaniitu adda addummaa qabaatu. Fakkeenya hojjennu. Example 3.7. Determine the density, specific gravity and the mass of the air in a room whose dimensions are 4 meter by 5 meter by 6 meter at 100 kilopascal and 25 degree Celsius. Egaa isa kana calculate gochuudhaaf kennamoota keenya maal gochuu qabna jechuudha. Kennamoota keenya adda baafachuudha qabna jechuudha jalqaba irratti. So given egaa kan jalqaba irratti nuu kenname maaloodha? Given dimensions of the block. Egaa blockii kana dimension isaa nuu kenname jira jechuudha. Dimensioniin blockii yookiin immoo kutaa okay. Ruumiidha kan nuu kenname blockii miti. Dimension isaa nuu kenname jira. Kanaafuu dimension isaa maaltu nuu kenname? Volume isaatu nuu kenname jechuudha gama biraati. So the volume of the room is or the volume of the gas is 4 times 5 times 6 meter which is equals to 20 times 6 is 120 meter cube. 120 meter cube. And pressure nu kenname meeqadha? Pressure is equals to 100 kilo pascal. Yoo barbaadan isa kana maalitti jijjiiruu dandeenya jechuudha? Gara pascalitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. 100 pascalii ta'a jechuudha. Pascalii ta'a. And temperature nu kenname erga temperature maalitti jijjiiruu qabna jenneerra? Kelviniitiin kaa'uu qabna jenneerra. So temperature is equals to 25 degrees Celsius which is equals to 25 plus 273.15 Kelvinii ta'a jechuudha. So temperature meeqa ta'a jechuudha? Kelviniitiin 298.15 Kelvin. Isa kanadha. The required one is maalidha jalqaba irratti kan gaafatamne? Step dura irratti density of the gas. Lammaffaa irratti specific gravity of the gas. SG. Specific or relative density of the gas. Ittaansuudhaan maalidha kan nuu kenname? Kan nuyi gaafatamne mass of the air. Isaan kana hunda gaafatamne jirra jechuudha. So gara furmaatatti yommuu deemnu solution step jalqabaa irratti first step 1 density of the air maal barbaanna jechuudha? Rho of the air or density of the air. So
density of the air kana maalin barbaanna jechuudha using the ideal gas equation, the ideal gas law, pressure equals to rho r over m t jenne irraa jechuudha. Formula sila proof goone sana jechuudha. Kanarraa rukkinni maal ta'a jechuudha? Density of the air will be pressure divided by RT divided by RT over M. Isa kanaan kaa'uudhaa dandeenya jechuudha. Pressure nu kennameera which is 100,000 Pascal divided by egaa RT R by M jechuudha yookiin immoo gas constantiin kan qilleensa meeqadha jechuudha teebilii keessan fayyadamuu dandeessu which is 287 Pascal meter cube per kilogram jechuu dandeenya jechuudha. Per kilogram times Kelvin qaba jechuudha. Iddoo kana times temperature keenya meeqadha jechuudha asuma jalatti temperature 298.15 Kelvin. Egaa isheen kun R over M dha jechuudha. 287 kan jenne kuni gas constant of air dha jechuudha. Teebilii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isa kanaafi lakkoofsota kana waliin baastanii kaa'uudha jechuudha. So the density of the air will be asumatti Pascalitiin salphisuu dandeessu 100,000 over lakkoofsota kana yommuu waliin baastan meeqa argattu jechuudha? 855,609.05 maaltu nu hafa jechuudha? Kelviniin asumatti Kelviniitiin badaa jechuudha. Kelviniitiin asumatti badaa gubbaatti yommuu ba'u kiloogiraam per jala jira waan ta'eef jechuudha. Meetir kiiyuub per kiloogiraamiin kun jala jira waan ta'eef gubbaatti yommuu ba'u kiloogiraam per meetir kiiyuubii arganna jechuudha. Kanaafuu kana lamaan yommuu walii hirru maal ta'a jechuudha? Rukkinni qilleensaa keenya lakkoofsota kana walii hirtanii kaa'uudha jechuudha. It is about 1.17 kilogram per meter cube. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Amma kan bishaanii faana wal bira qabdanii yoo ilaaltan baay'ee xiqqaadha. Kan bishaanii 1,000 kilogram per meter cube dha. Kan qilleensa kanaa garuu Gilmoo qilleensa naannoo keenya jiru kun meeqadha jechuudha? 1.17 kilogram per meter cube dha. Hammam akka inni walirraa fagaatu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Steepii lammaffaa, the second step, specific gravity of the air, SG of the air. Specific gravity of the air equals to kan qilleensati jechuudha beekamaadha. Density of the air, rho of the air divided by density of water. Density of water. Egaa iddoo keenya nama keenyatti maal dabaluu dandeenya jechuudha. Sila iddoo keenya nama keenyatti asitti akka kennamaatti wantoonni nuyi dabaluu dandeenyu maalidha jechuudha? R volume of air. Gas constant in air meeqadha jechuudha? 287 Pascal. Akkasumas immoo rho of water, density of water is asitti maal gochuu dandeenya? Kaa'uu dandeenya jechuudha. It is 1,000 kilograms per meters cube ta'a jechuudha. Isaan kanadha. Isaan kanatti fayyadamneet calculation keenya itti fufuu dandeenya jechuudha. So density of the air is meeqa arganne? Density of the air is 1.17 kilogram per meters cube. Kilograms per meters cube divided by 1,000 kilograms per meters cube. Density of water dha jechuudha. Inni kun isa kana yommuu hirtan SG or the relative density or specific gravity of the air relative to the density of water is 0.00117 dha jechuudha. Egaa SG dimension less akka ta'e
kutaa darbe keessatti ilaalleerra baay'ee xiqqaadha jechuudha. So kan bishaanitti wal bira qabne yoo ilaallu baay'ee xiqqoo ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Egaa xumura irratti mass of the air kan gaafatan. The third step is mass of the air. So mass of the air, third step is mass of the air. Mass of the air is, we know from the relationship between volume and mass and density. Density equals mass of the gas divided by volume of the gas. From this we can derive for what? Mass, which indicates that the mass of the gas will be density of air times volume of air. Density of the air is 1.17 kgs per meter cubed times the volume of the gas is 120 meter cubed. We can simplify meter cubed by meter cubed. So the mass of the air will be 1.17 times 120 kg ta'a jechuudha. Kunis yommuu baay'isnu naannoo 140.4 kiloogiraamaa ta'a jechuudha. Bifa kanaan densities, specific gravities, maasii qilleensaa yookiin immoo eerii kana barbaaduu dandeenya jechuudha. Egaa walumaa galatti kutaa har'aatiif qabadde kana isiniif dhiyaadde isa kana fakkaata jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti 3.2 properties of pressure in fluids kan jedhu ilaalla. Kanaafuu isinis amma ammatti channel isa subscribe hin godhin jirtu taana maaliif illee subscribe gochuudhaan maatii taana viidiyoo wal like share gochuudhaan yeroo keessaniif biratti toomee guutuu bira gara dhufu geessisan baadha. Akkasumas caalmatanii deeggaruu barbaadan immoo viidiyoo kiyya online ilaaltan VPN banachuun dagatina. Materiyaaliiwwan barnoota garaagaraa argachuu barbaadan chaanaalii Telegiraama keenyaa join gochuun dagatina. Bye bye, barnoota gaarii.